Hi guys, akkuma gaha akka argitan kun asbira hadda satatu qabna baganagaan dhuftanii gara YouTube kiyya welcome sin jenne asbira shaayii qabna satatu akkana bareedu kan akkamitti akka hojjetan waliin hojjechuuf deemna hedduu tokko bareeda nyaata bareeda ijoolleedhaaf akkana qursii irratti maksasii irratti nyaata hojjetamu akka jaalatan abdii qaba like share subscribe gochuun dagatina YouTube kenna galatoma yeah ready let's go hello ono akka argitani asbira saayinu qabna asbira aanan kille baking powder camera dayma qabna zayti tikomati gona so idda qabna okay amma nujana chura satato hojjechuuf deemna okay yodra aanan bismillah duqeetiin illee qabna asbira inni malee kille keena isimatak wanta keessa hojjedhuuf camera haga hojjetan itti gootanii camera so anti komajjadha gimaasha waan kaisa guddichetti godhe baking powder haguma gootan yoo guddistanii gootan itti guddisuu dandeettan no akka argitan gimaasha manka guddichechuudha daim sukkaara illee itti godhuun dandeettanii xiqqoomasi garuu ani sukkaara manaan qabu injira mire fayyaafillee wani daima gahin jiru ichumaaf daimatti godhe daima fayyadamanii zayti itti gona xiqqoomasi zayti injiraan barbaachisu achi goone waliin mix gona jechuudha akkan osoo sooqiddattiin godhin yeroo hedduu sooqiddi kaameraa yoo walitti dhufe haayilii isaan ajjeesaa jechuudha haayilii sila kaameraan qabu sanii sooqiddi hin ajjeesu okay kana gona kama sooqidditti gona jechuudha sooqiddalle haguma hojjettanii yoo baay'isan hojjettan akkasuma xiqqoo bu'uudi deesoo qiddi at itti baay'ate isinti gaafatama waliin dho'inaa sirriitti akka wal seenutti satatu wajjana satatu ija qabu jechuudha saniif kaameraatti godhee biyyatti satatu hojjetamu kaameraan hin galfu bishaan sooqidda lase akkana eegaluun dho'ineen booda duqeeti keenatti naidha meeshaa wajjinatti kakaasna okay bismillah ana si kagin gilchame qaba duqeeti asbiraanama bishaanti gona jechuudha ammaaf maankamaan waliin dha'u jira sini yaada sirriitti yaa amma bishaan itti goona sirriitti laafisne bishaan qabna
kan jala burukuu isaa akkam godhanitti dafnee hin dha'uu qabna. Akkana sirrii eegaa waliin dhoohineen booda akka argitan kan akkana ta'uu qaba jechuudha. Xiqqoo ishee bishaan daballaa akka qal'atu. Xiqqoo ishee ammatti. Uppa. Okay. Akkana buddeena qal'isu jechuudha. Qal'istanii baankeekii akkam yeroo dalaydaan. Kun akka argitan kan ta'uu qaba. Qursiidhaaf hojjettan hin dandeettanii qursiidhaaf hedduu tokko barbaachisaadha. Maaksasii irratti misaan booda jechuudha. Ijoolleedhaaf hedduu tokko bareeda. Warri ijoollee qabdan akkamitti eega gooneen booda xiqqoo ishii shaffannee waara dhooyne kennaa jechuudha. Haga daqiiqaa 30 akkas akka ija nu baafatu. Akka argitan kun amma ija baafatutu jira. Yaa sirriitti ija baafachuu qaba. Isin booda deebinaa jechuudha daqiiqaa 30 booda. Okay, as biraa mata kushaa qabna. Zayita xiqqoo isitti goona. Just something akka argitan kana bukaayee jira. Ija baafateera. Daqiiqaa 30 booda jechuudha. Bismillah. Booda akkanumatti isuma kana irra marsinaa. Egaa sirriitti illee osoo hin furdatin sirriitti illee osoo hin haphatin makaakkala ta'e akka ba'u likkaamessa jechuu fedheeti. Booda jala xiqqeessinee suutadha akka bichaatu goona. Suuta jedhee akka argitan ija babaasu jira. As biraa mixxatu godhuu qaba. Ija isaa kana jechuudha. Jechi kiyya akkanatti akka goonu jechuu fedheeti as biraa. Okay. Maşallah. Su direkt kanabileceğim.
ibidaan jira dhiqqisanii suutee bilchaata. Okay, qixxaan keenya qophaa'ee as bira akka argitan maashaallah akkana fakkaata hojjisa. Waaw, as bira dhadhaa fi barbaree qabna. Dhadhaan fireeshidha kan dhabeessame. Dhadhaa kanarratti barbaree gootaa jechuudha. Aga jaalattu barbaree hedduu tokko jaaladha. Waliin dho'ina. Asiin booda. Okay. Finnee irratti naqna. Just kanatti. Wow. Akkana egarra gooneen booda just akkanatti cabsina. Ammallee isa lammaffaa waliin akka barbareen jalatti hin jiraanneef kas namni beekee hedduu namni jaalatanii irratti firfir godhuun dandeettanii. Barbareen sirriittillee hin gubu kan fayyadamaa jiru kun barbaree gubaa ta'e garuu itti xiqqeessuu qabdanii. Marasaatu akkana goonaa jechuudha. Kan akka argitan kan itti finnee dhumatee hedduu tokko mi'aayaa maashaallah. Hedduu tokko as biraa shaayii kenna qabna. Shaayii aanan waliin ijoolleef yeroo kennitanii aanan waliin yoo ta'e hedduu caalaa filatamaadha ijoolleedhaaf. Namni shaayii barbaadan damma akkasuma shaayii waliin buna aananii waliin hedduu tokko mi'aayaa akkana fakkaata. Viidiyoon keenya kaadha. Akka jaalatan abdii qaba. Warri daayitee keessan jiru. Warri kiiloo qannasuuf deemtanii an keessan jiru. Okay. My God. Hedduu tokko mi'aa. Try godhaa. Akka jaalatan abdii qaba. Akkana fakkaatan viidiyoon kennaadha. Harka biraatiin walitti deebinutti nagahatti galatooma. Bye.